Nageenyi Rabbii guddaan simbiratti haa jiraatu kabajamtoota caqastoota TikTokii fi YouTubeidhaan kanneen nu hordofaa jirtan kun qophii keenya balballoomii oolmaa guyyaa har'aa idilaa addunyaa Caayaaniis Teekinooloojiiti. Kanneen maatii keenya hin ta'in follow akkasumas like duit gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Duddubbee TikTokii keenyatti kan argamu YouTubii keenya subscribe like gochuudhaan oduuwwan balballoomii kana gamasitti kan argattan ta'uu gamanumaan dhaabna. Egaa oduuwwan kiyyaan durseetiin ammas irra deebi'uudhaan kanneen maatii keenya taatan hundumti keessaniyyuu obsaan sagantaa kana amma dhumatti akka dhageeffattan isin affeereeti jira. BBC, The Guardian, Washington Post akkasumas Reuters, The Daily Times fi Fox News, Al Jazeera fi CNN maal qabataniitiin bahan akkasumas CGTN gabaasa tamsaasaa laayivii irratti argamuuf maaltu ta'e baha giddu galeessaa. Balaan Israa'elii fi Hamas yookiin Palestine warra dhugaa biratti qabsiifame addunyaa wal qoraasuu bira dabaree amma immoo Kooriyaa Kaabaatii fi Iraaniin lolatti affeeruun maaltu gahe? Haleellaan kaleessa galgalaa misaa'ilota gurguddaa karaa galaana diimaa fi akkasumas galaana gurraachaa gama Yemaniitiin furguggeeffame humnoota Iraan Yemanii keessatti ijaarte jechuun Ameerikaan himachuu eegalte. Ajajaan lolaa kan Jeneraal Washington Post irraa maal jedha? Kanas qabannee jirra. Abba guddayyaan Kooriyaa Kim Jong dooniiwwan barbaachisaa ta'ee fi xiyyaarota barbaachisaa ta'een Palestine cinaa dhaabbachuu Kooriyaan murteessiteeti jirti. Yaadina jechuun uummata Palestiniitiin ergaa dhaamuun isaanii Ameerikaadhaaf dhibee bowwoo ta'e. Akkasumas ammoo Ayatullah pirezidaantii yookiin muummeen teessoo abbaa teessumaa ulfinaa Iraaniidha. Waraana biyyattiitii ajaja dabarsan qophaa'aa jedhan qaamolee teekinooloojiitii fi ittisa humnoota qolata farra misaa'iliitii fi xiyyaarotaatiin ajaja guddaa dabarsan maal dhagaaniiti eeyyeen Angaaddisaa Gadaati gama balballoomii oduu keenyatti deebina. Ilaa wanti ani eege hin oolle sodaa kanan qaba ture Mr. John Biden pirezidaantiin Ameerikaadha gara Israa'el Yerusaalemitti deemuun kun ibidda baha giddu galeessaa qabatee golga addunyaa hunda waliin ga'uu fi hawaasa maatii addunyaa gola lamatti qoodeetiin wal waraansa yoomuu qabbaneessuu hin dandeenye keessatti bu'aa waan taateef kanaaf tasgabbaahuu qaban Israa'el dhaabbilee seera addunyaatti rukutamuu hin qabne irraa of qusachuuf mirga lammiilee siviilii eeguu qabdi jedhaniitiin jalqabumaa kan xiinxalan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin dubbii kana amma lallabuun hin barbaachisu jechuun ajajaa waliigalaa chief manager all general defense of Americaadhaaf dhaamsa dhaamuu dubbii walijoo afgaaffii miidiyaa ta'eeti jira. Kanaan wal qabateetiin haleellaan guyyaa kaleessaa ta'ee fi humni teekinooloojii Iraanii yeroo ammaan kana humna Israa'elii, Ameerikaa, Ingilaandii fi Firaans akkasumas tarii dhaabbanni neetoo yookiin North Atlantic Treaty Organizationidha yoo kan dhufu taate dandamachuu danda'a kan jedhuu fi humni Kooriyaa akkasumas callisuun Raashiyaa fi gungummii lafa jalaa keessattuu guyyaa dheengaddaa murtii manni marii liigii Arabaa yookiin United Arab Emirates murteesse akkasumas dhaabbanni United Nationsdha kan Antonio Guterresdhaan hoogganamu irratti Vladimir Putin yaada dhiheessanii kun yakka guddaa qofa osoo hin ta'in itti gaafatummaa dhala namaa keessatti Israa'eliin badii guddaa keessa seentee jirti jechuun haleellaa hospitaalaa Gaazaa keessatti ta'ee balaaleffachuu qofa osoo hin ta'in yaamicha mootummaan Israa'elii nu cinaa dhaabbadhaa jedheef deebiin nan barbaachisu jechuudhaan dubbachuu kanaan wal qabee egaa mee jalqaba gama teekinooloojii Iraan Tahraanitti deemnaa na faana bu'aa. The Middle East shoot down 3 cruise missiles and several drones fired by the Iranian hacked rebellion in Yemen that may have the aimed at targets in Israel, the Pentagon, he said. Akka ajajaan waraana biyyattii kan Pentagon American jettetti. The US Navy destroyed the sailing of the northern Red Sea
US misaa'ilota kana farra misaa'iliitiin dhaamsite jirti. Furguga misaa'ilii kana kun kallattiin kan Israa'eliidhaaf ilaamame jedhani. The intercepted the missile that had been fired by the Houthis, which have been fired in the surgent toward against Yemen and Saudi has resigned for the several years. Kalman wal qabateet misaa'ilota gosa kana fakkaatan kana dura Yemen irraa furguganii turan Saudiidhaan dandamachuu danda'e kan jedhan Brigadier General Patrick Ryder. The Patrick Ryder, the Pentagon spokesman, said the USA military can no say for sure garuu addam baafanne where the missiles and drone were headed. Eessa muummeen droonii yookiin misaa'ila dhukka'oo kana, but they were launched from the Yemen. Haa ta'uuti malee muuxannoo qabnuun gama Yemeniitii ta'uun beekamaadha. Northern over the Red Sea in the direction of the Israel. Kallattiin qiyaasni kana gara kallattii kaaba galaana diimaa ta'uusi kallattiin kuni gama Israa'eliiti jedhan Mr. Riders ajajaan waliigala Pentagon dubbi himaa waraana Ameerikaa. Said they were not known the casualties for the US or to the any civilians on the ground. Ayyin the interceptions comes the aim rising the tension in the region between Iran and Iranian. Kunammo rakkoowwan gurguddaa yaaddoo hamaa nuuf osoo hin tahin Iraaniif Iraanota ilaallata jedhaniitiin jiru. Haa ta'uuti malee Hamaas ammoo of eeggannaa addaa Israa'eliidhaaf ani har'a tokko jedhee lola eegaluu fi ambayyoo nagaa lammiilee addunyaatiif malee nuti shororkeessaa miti. Shororkeessummaa taanaan walitti seenneerra. Israa'el yoo diqqaate hamma guyyaa 4 keessatti dachii Palestine gadhiisuu baannaan balaa Ameerikaan dhaamsuu hin dandeenyetu si qabata jedheen. Kabajamtoota hordoftoota keenya, haa ta'uutii malee egaa xiyyaarota gurguddoo gama Iraanii jiran irratti haleellaa Ameerikaan qaqqabsiisuu kaate dooniiwwan dursa raadarii ittisa biyyattii kan galaana Iraaniidha ofirraa ittisuudhaaf qophii ta'uu himan. Ameerikaan nabasaasti teekinooloojii hunda keessatti kan ifirraa addunyaa kanarratti sodaattu tokkoffaa irratti Raashiyaa, lammaffaa irratti Iraanii, sadaffaa irratti Kooriyaa kaabaa ta'uun ni beekama. Pirezidaant Joon Baayiden akkaataan isaan dheengaddeetti dubbatan tahareen akeekkachiisan. Tahareen garuu teekinooloojiidhaan yeroo ammaa kana biyya USS yookiin United Soviet Russia caala biyya cimtee argamte ta'uun beekama. Biyyi badhaatuun qabeettiin addunyaa irratti gaazaan sadarkaa lammaffaa irratti argamtu. Iraaniin yeroo ammaan kana raadaroota akkasumas xiyyaarota gurguddoo ajaja dabarsuun ishee naasisee jira. Paaris irraa odeeffannaan Ajaans Firaans akka ibsetti yeroo ammaan kana xiyyaaronni 140 Iraanii stand by ta'uun isaanii qophaa'aa jechuun isaanii maal agarsiisa? Cruise misaayilii fi baazalt misaayil jechuun addunyaarra kan beekaman akkasumas ammoo meeshaa kuusaa niikileerii badee balleessaa addunyaadha. Har'ammoo ifatti gadi baasa jechuun Iraanii Washington Postin mataa dhukkubse. Haa ta'uuti malee imalli koo kan itti aanu hariiroonuu fi Iraanii gidduu waca gaazexaatiin osoo hin tahin jechuudhaan dubbii himaan baha gidduu galeessaaf Afrikaa Anthony Blinken egaa yeroo ammaan kanaa gara Iraanii deemuudhaaf beellamatanis Iraan deebii tokkos hin qabu hojiirra jira jechuun isii sodaachise. Dubbiin wal gaafachiisa taate Koongireensiin Ameerikaadhaa dhimma kanaaf uummata Ameerikaa lolatti oofaa kan jiru mootummaa Joon Baayiden jechuudhaan komatu. Haa taatu malee egaa silaan jiraadhee uummata Palestaayinii dachirraa balleessa kan jedhu namichi dhama'aan addunyaa kanaa Mr. Donald Trump yeroo ammaan kana Joon Baayidenitti quba qabutti jiran. Misaayilonni gurguddaan yeroo ammaa kana teekinooloojii Iraanii maal fakkaata? Iraaniin yoo lolli addunyaa kan itti fuula garagalu taate ofirraa ittisuu dandeetti. Biyyoota G20 keessaa sadarkaa duraa irratti argamti jedhamee kan yaadamu Ameerikaan
buruujni isii waan irraa ka'ee fakkaata. Nafaana bu'aa. History has taught us that when terrorists don't pay the price for their terror. Walmarii yeroo ammaan kana taasifamaa jirutti mootummaan Kooriyaa Kaabaa Mr. Kim Jong ajaja kana dabarsuun maal agarsiisa? Akkasumas US issues new sanction targeting North Koreans and Iranian missile and drone programs. Kaayyoon yeroo ammaan kana haarofni imaammanni United States qabatteetiin baate Kooriyaa Kaabaatii fi Iraan irraa dhimma oomisha droonii fi akkasumas misaa'eloota jira jedhamaniin teeknoloojiin akkamitti addunyaa dursiti kan jedhudha. Egaa waa'ee kana irratti Michael Crowley akka jedhutti the Biden administration on the Wednesday imposed new sanctions aimed at Iran ballistic missiles and drone programs. Sagantaa misaa'ila ballistikii fi droonii irratti imaammanni United States qabdu kan roobii darbee gama keessootiin bahaa jiru garuu sagantaa qoqqobbii haarawa Iraan misaa'ilotaaf droonii tokko akka hin sochoofneeti jiran. Kun ammoo egaa taareen after the expiration of the United Nations restriction on those activities. Eeyyeemi haa ta'uuti malee waliigaltee mootummoota addunyaatiin waliigaltee kana cabsite moo hin cabsine kan jedhu irratti xiinxaluu barbaachisa jedheen. Akka kanatti egaa Michael Crowley akka jedhutti the US action at the numerous existing the measures to prevent and penalize Iran's effort to buy or sell technology equipment replied or related is the missiles drone program. Yoo sagantaa oomisha ammayyummaa teeknoloojii warshaalee gurguddaa teeknoloojii misaa'ilaa qabaattee irra kaa'uun nu barbaachisa jedhan. Haa ta'uuti malee dhimma kana irratti Mr. Blinken garuu Iraan misaa'ila kana dhaabuu baannaan Iraaniin jalqaba kan barbadeessinu jedhan. Kana ta'us bara 2015 akka warra faranjootaatti waliigaltee Iraan mootummoota addunyaa wajjin taasiftee waan balleessite hin qabdu. Walitti gaarreeffannaa kanaan wal qabsiisee ibiddi Palestaayiniif Israa'el gidduutti qabate garuu dhaamuudhaaf hin jiruun xiinxala nama kanaati. Kooriyaan Kaabaa dooniiwwan 3 garasitti imaluudhaaf ajaja biyyattii dabarsuu fi Mr. Kim Jong akkuma beekamu Kim Jong yeroo ammaan kana warra Palestaayinii cinaa jira. Kooriyaan Kaabaa kana murteessite qaamni dhufee Israa'eliin irratti isin haleelu yoo jiraate nutis kuno jechuun imala guyyaa boruu gara Palestaayinitti gochuudhaaf waliigaltee Kuweetiin wajjin haasaa akka jirtu dhagahame. Akkasumas Mr. Hayaatuun ajajoota gurguddaa humna waraanaa biyyattiitii dabarsan. Iraan dhugaa dubbachuudhaaf Raashiyaatti aantee teeknoloojii misaa'ilota Ameerikaan hin qabne xiyyaarota teeknoloojii fi weebsaayitii gurguddoo gara fuula intarneetaa addunyaatiin basaasa Ameerikummaa caaltee argamuu isheeti. Kanaan wal qabatee humna kuusaa niwukileerii yookiin atoomik bombii sadarkaa duratti argamuun Ameerikaa guyyaa kaleessaa rifachiise. Lolli oowwee jira. Misaa'ilonni gurguddoon guyyaa kaleessaa gara kaaba Israa'elii haleelan jedhaman kan Iraanuu ta'uun oolle. Akkasumas Joordaan, Siiriyaa fi biyyoonni 19 ammas waamicha Palestaayin kanaaf tole jedhanii awwaatan. Lolli garam deemaa itti dhufna. Horaa bulaa deebana.